بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نبلي وانكيا نجاك أبدو جرتو الحمد لله. أرى اللي نجا ولدت ديبني ما شاء الله رمو غافي يرو هدو نجا فتني كراكم انتي جلان اللي هقدن دوتو كونا مغاريد أف ديبي ساجرا. أرمو هجيدان نسن نغرسي سوداف قبضي دفي جرا إنسي ورا بوبا جالا قراتشو بوبا إسا كان جالا قراتشو ومالي هركا بكا جكلي كنفا جلبا كنفا را قراتشو في وانتا إسا فرابا اللي سوداف نغر غارو قبضي دفي جرا jalqaba wanta furraa balleessinuun kan osoo hin jalqabne dura boobaan keenya jalli maaliif nu gurraacha akka jedhu karaa hedduudhaan nu gurraacha'uu danda'a. Isaan keessaa garii isaanii yoo tokko tokko aga beekurraa kasanii himu ta'e xuriin achi jalatti amma yoo hin qulqulleessine wal qabatee baakteeriyaa vaayirasii adda addaa dhalee achitti foolii addaa qorate nu gurraacha'uullee danda'a. Karaa biraatiin ammoo qulqulleessuuf jennee amma yoo ka haadnu ta'ellee meeshaan nu haadnuun sun kan rufeensa irraa kaasuudhaaf jennu sunillee amma yoo nuti deddeebisnee dafnee ka haadnu ta'e nu jalaa gurraachessa. Sammalillee akka inni fooliin godhannee fi doondaraatti adda addaa kan fooliidhaaf furraa balleessuudhaaf itti fayyadamnu isallee yoo itti baay'ifne nu gurraachaa jechuudha. Akka inni nu gurraachennee fi akka inni foolii badallee nu godhanne malaan ofii kiyyaatti fayyadamu isinii hima. Yoo ka dandeenye kan nutti tolu taate guyyaarraa qaama keenya qulqulleessuudha. Yoo ka akkasitti nutti hin mijanne ta'ellee carqii xiqqaa qulqulluu isaa fuuneeti mana fincaanii bakka amma siinkii harkaa fuula faatti dhiqannu san carqii qulqulluu achi goone wayitee marayyuu wayita qulqulleeffatuudhaaf mana fincaanii seennu carqii san saamunaadhaan dhiinee bobaa keenya jala achumatti qulqulleessinee gadi baana jechuudha. Yeroo gadi ba'uudhaaf deemnullee yoo carqii saniin fuunee achumatti qulqulleeffannee gadi baana ka deemnu ta'e yoo doondoraantii illee hin fayyadamini foolii uummata akka hin godhatu osoo ka dafqinullee ta'e jalqaba keessi isaa jalli qulqulluu waan ta'eef waan qulqulleessinee jirruufi dafqee akkasitti dafee hin najaa'u. Ammas halkan wayita rafuudhaaf deemnu islaamina fincaanii seennee qulqulleeffatuun kennan oolu wayita seennu wayita san achumatti qulqulleeffanna jechuudha. Achumatti saamunaadhaan carqii san fuunee achumatti uksisne achumatti dhiqna bobaa keenya karaa gabaabaadhaan yoo qaama keenya guyyaarraa hin qulqulleeffanne ta'ellee bobaa keenya guyyatti yeroo takka lama yoo qulqulleeffanne doondaraantiyyuu nu barbaachisu jechuudha. Ani karaa saniin fayyadama doondaraantii itti fayyadamu. Gaafa tokko darbee ammoo qaama kiyyatti hin dibadhu garuu shittoo garaagaraa uffatarraan illee hin fayyadama. Garuu doondaraantii hin fayyadamu eega fayyadamuu dhiise ture jira. Karaa kanaan akka inni foolii badaallee hin godhanne akka inni nu jalaa hin gurraachofne illee irraa baraaruu dandeenya jechuudha. Ka gurraacha ammoo akka itti balleessu nunni sin agarsiisa. Wanti ani itti fayyadamu kunoo kasitti argitan kana. Kunoo akkuma sitti argitanii irdii fayyadama. Irdii orgaanikii fayyadama jechuudha. Ammas kan na barbaachisu loomiidha. Kunis daakuu ruuzaati. Daakeeti anatti mana kiyya keessatti daakeeti. Daakuu isaallee yoo argattan hundiyyuu ta'a bareedaadha. Kunoo isa kana daakee isin agarsiisuufi yoo daakuu isaa kaalaa bitamu hin argannellee mana keessatti akkanatti meeshaa daaktanii yoo qabattan daakuu dandeettani. Kuni ammoo daa'ima jechuudha. Hanganumaan na barbaachisaa kana haga ta'e tokko walitti maka jechuudha. Loomii kana bakka lamatti muree deebi'a. Kinoo gimmaashi isaa nagaa tokko guutumee gimmaashi nagaa jechuudha. Yoo bishaan guddaa qabaate gimmaashi irra taraa. Irdii kana fuudhee xiqqooma tokko maankaa gimmaashatti godha. Irdiin kunini vaayirasii fi baakteeriyaallee ajjeesurra dandeettii guddaa qaba. Wanta hedduu of keessaa qaba akka pirootiinillee, ayiranii, kaalsheemii, viitaaminillee akka viitaamin E, C, K waa hedduu of keessaa qaba. Kanaa olillee of keessaa qaba. Maankama gimmaashaa gumoota takka nagahus itti godhadha jechuudha. Ruuzallee kun akkuma argitan maankaa tokko itti godha. Ruuzilleen uumamaan gogaa qaama keenyaa kana hedduu tokko qulqulleessa. Daa'imilleen akkasuma jechuudha. Daa'imilleen moisturaayizii godhaa qaama keenya hedduu tokko qulqulleessaa bareedaadha. Daa'imallee maankaa tokkotti godha. Loomilleen akkasuma qaama keenyaa hedduu tokko qulqulleessaa bakka gurraacha isan irraa kaasa.
baakteeriyaa adda addaa qaama keenyarra jirullee irraa ajjeesa. Antibaakteeriyaaliidhaan iyyuuti. Kana sirriitti wal keessa makaa. Sirriitti wal seensisaa ganni wal seenu. Wanti kun hundiyyuu irdiilleen daa'imii ruuzilleen qaama keenya hedduu tokko qulqulleessa jechuudha. Kana fakkaata. Kan akkanatti harka keessaniin fuutanii bakka isin gurraacha isanitti riidanii yoo barbaadan galgala dibattanii raftanii ganamallee dhiqachuu dandeettanii yoo akkasii isinitti hin tolle immoo dibattanii riidaniiti aga daqiiqaa 5 tokko akkasii sirriitti bakka gurraacha isanii masaajii gootanii aga inni gogu eedanii ofirraa dhiquu dandeettanii akkana sirriitti rigee qaama kiyyatti wayitee inni gogee bakka na gurraacha jilbarratti illee hin fayyada ciqilee harka kana jalattis hin fayyada irra guddoo bobaa jala nu gurraacha'eef illee hin fayyada akkanatti rigaa. Karaa lammaffaa dhiyaanillee fayyadamuu dandeenya. Kun karaa biraatiin akka itti fayyadamnu sin agarsiisa. Loomii reef keessaa cuunfine san hin gannu. Loomii kanarratti akkanatti irdii amma wanta walitti daddaballee hojjenne kan akkanatti gubbaarra dibnee bakka nu gurraacha'e bobaa keenya san jalatti sirriitti riina jechuudha. Karaa kanaanillee fayyadamuu hin dandeenya. Loomiin sirriitti qaama keenya qulqulleessaa karaa kanaan irra bareedaadha. Iyyuu karaa lamaaniin iyyuu ta'a kun loomii qajeela isumayyuu ofitti riina waan ta'eef haala kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana malee karaa biraa hedduullee ni jira ka ofirraa balleessanii garuu kunillee bareedaadha. Yoo itti deddeebinee dibanne hedduu tokko nurraa balleessa. Wayita dibannee dhiqannee geessinee akka qaamni keenya nun goggognee fi wanta qaama keenya moisturaayizii nu godhu akka qibaatii olive oilii faa yoo dibannee akka qaamni nu laafu goone bareedaadha. Akka qaamni nun goggogneef laaffisuudhaaf kana fakkaata inshaallah akkuma duriin afaan turaa isiniin jedha. Warri viidiyoo kana faaraa taatan subscribe godhaa mallattoo notifiikeeshinii tuquu hin irraanfatina. Maatii kiyyatti daamaa isiniin jedha. Warra amma dura naaf gootanii afaan turtan ammoo galatooma galanni keessan guddaadha. Akkanumaan afaana tura gaafii biraas yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin naaf ka'a. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.